Haala yeroo irratti OMN waliin turtii kan taasisan abbaan gadaa Tuulamaa Goobanaa Hoolaa ittiin bulmaata sirna gadaa keessatti saba ceesisuunis ta'ee biyya ijaaruun gahee qaama maraatii jedhan. Bulchiinsa sirna mootummaa aangoo irra jiru keessatti garuu ijaaramni kun hin mul'atu jedhan. Gadaan shananuu ijaaramsa qabdi. Miseensi shananuu halchi isaa birma jiidhaa meelbaa muudanaa kuni ijaaramsa sirna gadaa qaba. Meelbeenyi amma aangoo harkaa qabu malee miseensi afran hafan hunduu ijaaramsa qaba. Antummaa saba Oromoo kanaaf saba Oromoo kana itichuuf sirna gadaa keessatti ijaaramsa qaba miseensi shananuu. Yeroo ammaa kanatti immoo sirni hammayyaa kan mootummaa kan biyya bulchaa jiru kun yeroo ammaa kan garamiti deemaa jira kan jiru baay'ee sammuu keenya nu sossoosaa jira nuti abbootii gadaa. Maaf hoggattoo jettee ijaaramsan qaban. Maddi rakkoo wal ta'uu dhabuudhaa kan jedhan abbaa gadaa Goobanaan adeemsi yeroo ammaa siyaasa Oromoo keessatti mul'ataa jiru kun sabicha hunkuraa jiraachuu dubbatu. Rakkoon amma wal ta'uudha. Amma namni Oromoo qabsaa'u, namni Oromoo jaalatu, namni saba Oromoo jaalatu walitti dhufee mari'achuutu irra jira. Wal ta'uutu irra jira. Walii abboomuutu irra jira. Paartiin tokko biyya bulche kan jala jirus gahee qaba. Paartiin hafe ijaaramsa biyyaa keessatti, jiruuf jireenya biyyaa keessatti, jiruuf jireenya saba isaa keessatti wal mari'atuutu irra jira. Walii dhaga'uutu irra jira. Walii abboomuutu irra jira. Yeroo ammaa kana paartiin nu bulchaa jiru kun paartolee siyaasaa ka Oromoo walii dhageessii walii dhaga'an jiran. Walittuu dhufanii dubbataan jiran. Ijaan taane wallaalan. Wannan taane irratti qoffuran. Wannan taane irratti hojjetan. Maqaan ilmaan abbaa gadaati. Gadaan kana qabdiire. Gadaan gadoo walitti hin qabattu. Gadaan gadoo walirratti hin qabattu. Waliin gugguuftu, waliin saamtu, walitti funyaan hin buttu. Maaliif antummaa saba isaati. Jiruuf jireenya saba Oromoo kanaaf. Paartiin biyya bulchaa jiru yoo rakkina ka uumu ta'e paartoleen hafan, paartoleen mormitootaa ka hafan itti dhiyaatanii gorsutu irra jira. Itti dhiyaatanii lakkii yaabboo biyyaan nu harkaa badaa jira. Saba keenyatu miidhamaa jira. Saba keenyatu du'aa jira. Dinagdee keenyatu du'aa jira. Siyaasa keenyatu du'aa jira. Karaan kun kallee mootii jedhanii walitti buuti isaan irra jira. Paartiin biyya bulchaa jiru kun immoo ofitti siksee warratee mari'achiisuutu irra jira. Antummaa saba Oromootiin. Jiruuf jireenya saba Oromootiin. Ofitti siksee mari'achiisuutu irra jira. Kana godhaa paartoleen kun hoggattoo jetti kanan godhu. Maqaan garuu sirna gadaa duudhaa kaleessatti deebina ilmaan abbaa gadaa jedhan. Kuni amma maal ta'a saba Oromoo hunkuraa jira. Kan qabuu fi kan gallakkisu wallaalee jira sabni Oromoo. Oromoon cunqursaa kaleessaa keessa ture deebisee simachuuf qophii miti kan jedhan abbaan gadaa Goobanaa biyyi mariif marabbaan bultii jedhan. Hunduu fedhii ofiirraa fedhii hawaasaa dursuun ijaaramee saba ijaaruu irratti fuulleffachuun akka barbaachisus hubachiisaniiru. Maal qaba kaayoo tokkoo qabaatan? Maal qaba yoo biyya tanaa yaadan? Maal qaba saba Oromooti yoo quuqaman? Saba Oromooti yoo miicaman? Maal qaba? Paartiin tokko biyyoota guddatan keessatti amma Ameerikaa hoggattoo fudhatte taraa harka wal bulchaa jiran akkuma humna isaaniitiin. Keenya amma akkanatti fakkaatutti paartuma tokkichatu harkatti galfadheetan cuucee bulcha hoggattoo yoo hin danda'amu kun. Keessattuu sabni Oromoo hin danda'amu. Sabni Oromoo hin danda'amu. Kaleessas hin danda'amu. Sabni Oromoo diinagdee saamamaa ture. Siyaasa saamamaa ture. Sirna gadaatis harkatti cabsuuf wanni irratti hojjetamu hin jiru. Takkuu diinaan jilbeeffamne sabni Oromoo. Ardhalleen wanna duraan saba Oromooti irratti raawwatamaa jirutti as dhufee waratee bakka ijoollee abbaa gadaa jedhanitti bakka hayyuu meeqa qabnutti bakka sirna gadaatitti bulla jennutti kanatu saba Oromoo hunkuraa jira. Ilaadhaan wal gaanii warratanii mari'atanii wal dhaqafatanii warratanii akkasitti kan biyya bulchan. Iftoominaa fi qindoominaan kan biyya bulchan.